Dr. Hayilee Fidaa Kumsaan darguu bakka bu'uudhaan sagantaa warraaqsa dimookiraatawaa biyyaas baasee ture. Hayilee Fidaa ofii afaan Oromoo baratee sabasaaf afaanaadhaaf abbaasaa deebisuuf midhaan inni leemataa ambaarraa nyaatee dhaloonni dhufu akka hin nyaanneef afaan Oromoo qorachuu bira darbee seellugaa afaan Oromoo qopheessuudhaan afaan Oromoo wanjoo saabaa cabsee keessaa baaseera. Ofii dhabamees afaan Oromoo jiraachisee qabsaa'es Oromoo qabsoo dhaalchiseera. Biyya Oromiyaa biyya bishaan daadhiirra jiru wayyoo yaafira ofii yaafira xinnaan gaariirra jiru wayyoo yaa biyya ofii yaa biyya xinnaan gaariirra jiru. Ajjaa saammanee garbuu saammanee tumuu daadhabne malee. Guddaaf gaabbarre xinnaaf gaabbarre buluu daadhabne malee sidaamoo bu'an malee aarri nama dhiibsuu du'an malee. Dr. Hayilee Fidaan ilaalcha cinaachaa fi dugdaa nama hin qabne hayyuun dhugaa fi qabsaa'aan Oromoo qofaaf osoo hin taane namni akka Oromoo cunqurfame kamuu jiraachuu hin qabu jedha. Ilaalchisaa kan biyyummaatii ilma gaafa giitii kan hundaatis. Qabsoo Oromoo Oromiyaa irraa baasee biyyaan qixxeessee kanaaf seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa argachuudhaan quuqamaa dhugaa fi hunda galeessa namaa ta'uusaa agarsiiseera. Qabsaa'aan kun dhaabbilee siyaasaa fi gaggeessitoota siyaasaa Oromoo kamiyyuu dandeettii fi beekumsa siyaasaan caaluun beektota guutuu Itoophiyaa hedduu of jalatti hiriirsisuudhaan guddummaa fi maqaa gaarii Oromoo biyyatti beeksisuu keessatti seenaa siyaasa Oromoo keessatti nama yaadatamuudha. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa jabana hireen barnootaa hin jirre yeroo barnoonni Oromoo irraa ittifamu innaa manni barumsaa Oromoof waakkii akka tasaan carroomee kutaa 1 hanga 5tti arjootti achi immoo mana barumsaa Hayila Sillaasee jalqabaa yeroo sanatti Naqamteetti erga baratee booda qabxii olaanaa fiduu isaatiin carraa gara Shaggaritti malee barachuu argate. Hayilee Fidaa Maamman Rashaad fa'aatu ittiin si katabe. Maamman Rashaad fa'aatu ittiin si katabe. Baarootumsaa kufnaa warri ogaade qubate. Baarootumsaa kufnaa warri ogaade qubate. Magarsaa barii higgazuu bantii yoorii fabboo malleenca kudhanii tulumate. Gameessi dhiiraa kun sadarkaa lammaffaa isaa immoo mana barumsaa Jeneraal Wiingeetitti barachuudhaan qabxii daran olaanaa fidullee egereen isaanii sodaatamee Dumni isaas ni qoratame.